نيجرا تيرتا أتكو يجيو مراكن إنسان سيروم ساقا فنانجان باين جمدا جيشو مكا فيدين كابا كيسا كوتين أنا تيرومو فيدي كودان كابا غاب وان برو سوتين دوغو غارو اتسين فودو سونانجتة أما دو سفور يريد هيجيرو أو في ناجيس أوه بني ممي سارغت ديرا مو أنا ندوغا أنا دويدم أنيمو مال مرتس مال يا شكبيتا نجارتي وسنتي كسومي دويدم أنا ما برات هاتي أنغا أرغو تفاجسونا ويا فجسونا أنا أمس بركة أنا براتي كان كيكو خامتي جانا أمس لمن نافع كم تار ما تلين وليت أرى مني جراني أما مال مرتي فجوا فلوه نقول يا رمالي هلا كنا بقريني والفكرني كنا أبوه أما ويا جركينا مرتي فجوا في سرقي ذلك ما يتمي مبروك 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 سنين جرني جرا ولين هورا بولاي harka fuudhee akkam jirtan jaalatamtoota hordoftoota keenya jirra jirtuu fayyaa keessanii baga jiraattanii egaa akkuma argitan jechuudha Saidoo fi Ayyuuni beellama sargii yookaan gaa'ila qabataniiti jiru jechuudha garuu modeen gadda qalabatii godhatanii turanii qalabatiin ishii qubarra hin jiru jechuudha maal akka ta'ellee naaf hin galle inni qalabatii miti natti fakkaate yaw yeroo sanitti qalabatiidha jedhanii turanii amma ammoo nikaasii godheen sargii xinnoo achi butannaa jennaan du'een bada jechaa jirti jechuudha Ayyuuni kanaafuu baga gammaddanii siniin jechuu jaaladha Ayyuuni baga gammadde haga dhumaatitti rabbi sinaa gammachiisuu sifaana haa ta'u siniin jenna kanaafillee jettee qoricha hin dhuginii kinoo aarsanati kaffaltee hundimti isaatu siif milkaa jira siin jenna shii Ayyuu teenya ka akkasiidha siifaa milkeessu ammallee rabbi siin jenna dura si pranki ta'uun kee dura jaalala waan isaa qabduu fi jaalala isaaf qabdaa fi malee osoo jaalala isaa qabaachuu baatte jalqabumaayyuu pranki san osoo dhugaayyuu dhufee hin fudhattu jechuudha maaliif ati waan jaalala isaa qabduuf inni immoo dhufee pranki si goonan ati dhugaadha seete darbuu hin dandeenye jechuudha bira maaliif yeroo sanitti namoota baay'ee jira si akkasumas immoo namni biraatis si fuudha jedhee waan ati diddee fi namni sun immoo haala kanaan pranki si gochuudhaaf jechuudha kan kara keetti fide jechuudha wabiini kanaafi ammas baga gammaddanii siniin jechuu jaaladha walumaa galatti gammachuun keessan gammachuu keenya nuti waan isin jaalattan hunduma isaatu hin jaalanna garuu otoo lafarra gogottatu baattanii dubbiin teessan ammallee dhugaa hin fakkaattu eengadda qalabatii godhanne jettanii qalabatiitti goote raawwatte harramooyyuu nikaa fi qalabatiin kun garaagaraa eessa har'a qubarra hin jiru anin argine eessa goote Ayyuu eessa goote kennaa namaame nutti argisiisi bakka goote maaliif ofirraa baaste siin jenna dhugaa baay'ee tokko namatti tola garuu immoo Ayyuun baay'ee tokko muddamti jechuudha muddamti yaw ijoollummaadhas ijoollummaan tun akkasuma nama gooti haga gaafa bira gaaniitti wanti hundumti isaatu nama mudda garuu itti jedhanii ilaalutu gaariidha waan biraatitti deemta osoo hin ta'in kun bultiidha bultii kana keessatti immoo situ ejjennoo qabaachuu qaba jechuudha jechuun waan tokko itti ilaaluu qabda muddamuun dura jechuudha tanaan duras muddamti baay'ee muddamti amma gaa'ila xiqqoo achi butannanii kaa godhannee jennaanii ta'uu hin qabu darbuu hin qabu sanbata kana ta'uu qaba jetti jechuudha egaa sanbata kana immoo sargiin hoteelatti diggifame malee maaltu qophaa'e moo lafa jala qopheessitanii viidiyoolee maaliif nu waraabuu didda viidiyoolee jaarsolee siin jechuu jaaladha garuu jaarsoleen yeroo tokko kaanamnoonni gurguddoon kaameraatti dhiyaatanii baga milkooftanii ammallee milkaa'ii siniin jenna kaa'ii ammas Ayyuun masaanuu feetu akka waasii achi ilaalu masaanuu hin feetu jechuudha maaliif ammas gana lamanna hafe jennan calliste jechuudha lamaan sanitti dabaladhullee hin jenne dhiisillee hin jenne qiruma jedhe jechuudha bakka sanitti ishiin namaaf masaanuu ta'uu barbaadde malee namni biraa dhufee akka masaanuu shiidhaa ta'u hin barbaaddu jechuudha Ayyuuni kana rabbi wajjin isin haa bulchuu horaa bulaa isin hin jenna hundumaafuu
gaariidha haalli ittiin deemaa jirtanii. Garuu shamarri takka maal ta'uu qabdi jireenya ishee keessatti muddamuu hin qabdu. Maaliif gaafa achi gaa waan baay'ee nama rakkisaa ta'e wal ta'uu dhabuu jira. Akkuma har'a jaalalli jiru borumuu jibbi jira. Ilma namaatiifis jedhanii immoo lubbuu ofii dabarsuun kun baay'ee gaarii miti. Maaliif lubbuu namaa miti kan uume Rabbi waan ta'eef ati Saidoodhaaf jettee Saidoo dhabe jettee lubbuu kee yoo balleessite situ itti gaafatama malee Saidoon itti hin gaafatamu jechuudha lubbuu keetitti. Maaliif inni sin ajjeesne ofii keetiif of ajjeeste waan ta'eef waan lubbuu kee baasteef immoo hin gaafatamta jechuudha. Kanaafuu waanuma xiqqoodhaaf yookaan namaaf jennee nama jaalannuuf jecha lubbuu ofii dhabuurra hangam ajaja Rabbiitiif iddoo kennina yookaan ajaja waaqa keenyatiif iddoo kennina jennee ilaaluutu nurra jiraata. Akkasumas immoo of ajjeesuun duraa maaltu na hafa gara fuulduraatti maal hojjechuun barbaada maaltu narraa eegama. Egaan nama kana immoo dhabeen jira. Nama erga nama kana dhabe immoo kan kana caalu argachuu hin danda'a jedhanii murteessuudha malee of ajjeesuuf fiiguun baay'ee barbaachisaa mitiin jedha. Shamarran gubbirootif jechuudha gorsi huni warroota na dhaggeeffatanii fi nama tokko gaafa dhabanii of ajjeesuuf fiiguu irra gorsa waan argitanii sammuu namaatti dhufu waan gaarii ta'uu qaba. Anis boru guddadhee bakka namni kamiyyuu ga'uu qaba jechuu qaba malee ergan isa dhabe ani hin jiraadhu inni kan nama biraa ta'e ani hin jiraadhu kan ajjeessa isuma arguu hin qabu jedhanii of ajjeesuun immoo haraama jechuudha. Kanaafuu of ajjeesuun baay'ee bu'aa hin qabu. Of ajjeesuun kun immoo gaarii miti. Ati baay'ee of ajjeesuu kanarratti xiyyeeffatteeti jirta jechuudha. Ayyuwi of ajjeesuu kana keessaa bahii amma kinoo Saidiin illee erga fixattanii rakkoo hin qabu. Amma qoqophaa irra jirtu fakkaattu warra babbareedanii dhuftanii maashaallah isiniin jennee jirra. Haaluma kanaan itti fufaayee cidha keessan cidha gaarii isiniif haa ta'u. Cidha keessan immoo eegaa jirra jechuudha. Nuun duras firaankiidhuma jenneetuma ijuma keessa isin laalaa jirra. Garuu isin xiqqoo ishii nutti tursiisuu barbaaddan akka nuti muddamne miira keessa gallee isin hin argine. Ayyuun illee kunuu kanumaaf muddamte. Ayyuun illee warruma yuutuubii keessan daawwatu kana taatee jirti jechuudha. Kanaafuu hin muddamin ayyuu teenya dhugaadha. Ijoollummaa qabdiin beeksisti. Kanaafidha malee birbir hin jettu gaafa heerumte immoo waggaa tokko akkas waggaa lama guutte gaafa mucaan faa dhufe gadi jetti jechuudha. Kan dura darbisite kun akka barumsaatitti dabarsiti. Kan immoo dhufuuf irraa barachaa jaartii ta'aa deemti jechuudha. Guddachaa jaartii jechuun nama guddaa jechuun nama waan hunda beeku jechuudha. Sammuudhaan miira dardarummaa kana keessaa baatee gaafa miira manguddummaa itti seentu baay'ee tokko nama gaarii ta'aa deemti. Haaluma saniin barachaa deemti. Homaa rakkoo hin qabu. Warri koomentii immoo hin muddamta maalii mucayyoon maraattudha. Tuni maraattu rabbuma sitti erge jedhu jechuudha Saidoodhaani. Egaa shamara waan taateef shamarra akkasuma hin muddamti. Kanaaf gaafa immoo bultii keessa seentee argitee waan hundaa jette gadi jetti jechuun miirri nama guddummaa itti dhaga'ama jechuudha gaafa sanii. Kanaafuu hanguma sanii fi siniin jechuu jaaladha. Egaa baga Rabbi si gargaare siin jenna. Saidoos illee maatii ishee illee baga Rabbi sirraa qabbaneessee ishii jedhanii atis milkooftee ammas milkaa darbaa to'i. Ammas ka lamas hafe lamas sanillee ka Rabbitti siif haa guutu waan hawwite hundumaa siin jenna. Horaa bula.